nagaayirtu baga nagaa waaqayyo isinii baay'ate. Rakkina keessa soo jiraattan, dhiphina keessa soo jiraattan baga nagaa waaqayyo isinii baay'ate. Sababiinsaa waaqayyo gaafa nama hundumaa uume, nama hundumaa ortodoksii, protestaantii, musliiman jenne waan karaa isin wajjin ittiin dabarsaa jirtan kanaan dabarsanii isaa olis immoo yoo tokko ta'ame immoo humni isin dabalata waan ta'eef sadarkaa itti isaan dhaabbatanii itti fufiinsan deeggaramuu danda'an akka irratti hojjetaniif anis akka muuxannootitti waldaan kaasu jechuudha. Hojiin kun cimee itti fufuu qaba. Uummanni kutaa magaalaa keenyaa immoo waldaaleen kunis hojii kanarratti maaliif ergamni waldaan qabdu keessaa inni tokko waldaan kamiyyuu mana amantaa haga jedhametti rakkataa deeggaruun barsiisa isaanii tokko, ajaja isaanii tokko, ergama isaanii tokko jechuudha. Garuu yeroo baay'ee yeroo ergama kanarratti xiyyeeffatan hin agarru jechuudha. Akka fakkeenyaatti walduma kana asitti agarre malee. Kanaaf waldaan keenya maal deeggaraa jira? Waldaan asitti argamu kun responsibility hawaasummaa kan ba'aa jira? Rakkataadhaaf maal gochaa jira jettanii gaafachuu qabdu jechuudha. Mee maal gochaa jirtu? Rakkataa meeqatu waldaa kanatti deeggarama? Potentially qabnuu fi rakkataan deeggaramaa kun wal gitaay waan jedhu kana uummanni yoo gaafate dhuguma rakkataan keenya wanna nyaatee bulu at least wanna uffatu hin cinqamu jechuudha osoo nu harka wal qabannee tokko taane. Kanaaf kun irratti akka hojjetamuuf uummanni keenyas nu cinaa dhaabbachuu qaba. Waldaa kanaaf galanni qabnu baay'ee guddaadha. Baay'ee akka mootummaatitti, akka waajjira dhimma hojjetaa hawaasummaatitti, akka abbaa dhimmichaatitti galanni waldaa kanaaf qabnu baay'ee guddaadha. Kanaaf nuyis gama kamiinuu akka kutaa magaalaatti, akka waajjira dhimma hojjetaa hawaasummaatittis gama keenya wanna nu danda'amu hunda waldaa kana deeggaruudhaaf kutannoo isaa hin qabna. Isinis immoo warri miseensa waldaa kanaa taatan kaayyoo waldaa kanaa kanarratti qabatee jiru kun osoo addaan hin citin inumaayyuu kana caala irraa bareede. Inumaayyuu kana caala dunkaanni 30-40 dhaabbatee inumaayyuu kana caala namoota mana ijaarreetti galchinee sadarkaa sanarratti akka geenyuuf akka cinaa dhaabbattan isiniin jechuun barbaada. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaan jedha. waaqayyo ishee eebbisu. Nama tasgabbiidhee yaada miidhatee jabee siituu wallaanee dhabee miidhamaa namaa garaasaa gaddu ciisee qofaa gadoodu si Yesuus kan gaddu nama tasgabbiidhee yaada miidhatee jabee siituu wallaanee dhabee miidhamaa namaa garaasaa gaddu ciisee qofaa gadoodu si Yesuus kan gaddu nama jabeessu nama harisu dandeetti dadhaboota gara kan baasu bokka rakkinaa roobu namarraa kan calaasu hiyyeessa libusee fara kan fiidu haalaan kan naman buusne abdiitu kan gidduu godon gadhibnisu daa'im nabbaa dhabee karaa ciisu sabni cunqurfamee mimmaan raabsu kan murtoo
jallinaan hidhaachisu si'i malee Yesus maaliif dabsu si'i malee sitti malee Yesus maaliif dabsu sitti malee Yesus maaliif dabsu si'i malee Yesus maaliif dabsu sitti malee Yesus maaliif dabsu Ola deema miileensa jabee sitti malee Yesus maaliif dabsu inni dafqaa cabsee ijaarame sitti malee Yesus maaliif dabsu abbaan dhalaasaatiif gadi ba'u sitti malee Yesus maaliif dabsu maatiin gaddi hubee mimmaan ka'u sitti malee Yesus maaliif dabsu sitti malee Yesus maaliif dabsu sitti malee Yesus maaliif dabsu si'i malee Yesus maaliif dabsu si'i malee Yesus maaliif dabsu sirra kanaaf godhatun jiru goota koo haalaan sin jijjiiru goota koo michuu koo kan akka kee maali mure sirra kanuuf godhatun jiru si kan seenaa namaa jijjiiru yaa waaqa keenya yaa gooftaa keenya kan akka kee nuuf eenyure yaa waaqa keenya yaa gooftaa keenya kan akka kee nuuf eenyure ati garuu yeroo hundumaa namaaf ooyitaa humna laafee abdii qallatee dukkana ibsita gaafa guyyaan gaddaa dheeratee nama boosisu siitu jira jireenya dhaa'ee namaaf mi'eessu sugaan eebbisu ati garuu yeroo hundumaa namaaf ooyitaa humna laafee abdii qallatee dukkana ibsita gaafa guyyaan gaddaa dheeratee nama boosisu siitu jira jireenya dhaa'ee namaaf mi'eessu sugaan eebbisu ati garuu yeroo hundumaa namaaf ooyitaa humna laafee abdii qallatee dukkana ibsita gaafa guyyaan gaddaa dheeratee nama boosisu siitu jira jireenya dhaa'ee namaaf mi'eessu sugaan eebbisu
Nanya tole bule Nanya tole bule Manu wakeyo Manina fole Kera kutim badu Nanya tole bule Nanya tole bule Manu wakeyo Manina fole Himbado Garakote Salabate Abjade Himbado Garakote Atoti Irarame Himbado Garakote Akawan Udagode Himbado Garakote Gajade Walakase Himbado Garakote Tolotan Nakitese Himbado Garakote Mogote Rafejede Himbado Garakote Wama Isatidese Himbado Garakote Garakote Himbado Nanya Tole Bule Nanya Tole Bule Manu Wakeyo Manina Fole Himbado Nanya tole bule Nanya tole bule Manu wakeyo Ol manina fole Lavona gatanufa Himbado Garakote Abdi ko kutera
Asumarraan ergaa qabanillee ganama gara biraa turanii nutti mataniiru amma yaada isaan irraa fudhannee gara kennaatti galla jechuudha. Akkam bultan? Baga nagaa taatan. Baga jiraatanii. Keessattuu waldaanii mul'ata qabdu, mul'ata egeree qabdu, hojii mootummaa Waaqayyoo hojjetu. Dukkanaa korra jaajee hin baduu garaa kooti. Abdii koo dhume haaresee hin baduu garaa kooti. Eebbanaa irratti raajee. Waldaan kun waldaa Waaqayyoo mul'ata kana laatee fi hojii bareedaa, hojii boonsaa, hojii eenyuyyuu jalaa dhokate, hojii eenyuyyuu yeroo ammaa kana hojjechaatii hin jirre, hojii bareedaa Waaqayyoo fi namni jaalatu waldaa hojjette kanaaf ani yeroo tokkicha ta'u mooraalii naa laattani. Waaqayyoon sin haa eebbisu. Mul'ata kanarratti mul'ata isiniif haa dabalu. Ammayyuu nama dhalootaaf yaadu, nama hiyyeessaaf yaadu, nama homaa hin qabneef nama yaadu, waldaa kanaa olitti saba deeggartu, saba tajaajiltu, rakkataa bira dhaabbattu, hiyyeessa bira dhaabbattu kanaa olitti sinaa taasisuu jechuun barbaada. Warri waldaan kun sin deeggartes waldaan kun akkuma waldaa kamiiyyuu qaawwaa dhabdee miti. Waldaa kana keessa qaawwaan dhibee miti. Qaawwi kamiyyuu haa jiraatu, hirrinni kamiyyuu haa jiraatu, tajaajilli nuyi tajaajillu asirraa eegala, asirraa jalqaba. Kan hiyyeessa kanan tajaajille eenyuyyuu hin tajaajilu jedhaniif ayyaana dhugaa kana si waliin oolan waan ta'eef isinis baga gammaddanii, baga jiraattanii, baga dhugaa kana keessa isinii gochuun barbaada. Amma kanuma jedhee ayyaana kanatti warri mana keessan keessa zayitii dhibe, zayitii hin jirre dursa waldaan kun kennaa isin qopheessitee jirtu barbaadan zayita laanneetu kennaa keenya eegallachuu zayita kennuudhaan eegalla. Karaa kootiin baduu na nyaata olee olee na nyaata olee olee waan Waaqayyoo oolmaan ni naaf olee. Babara, Himbadu, Garagosi, Undabra, Abkifite, Himbadu, Garagoti, Senako, Navgendere, Himbadu, Garagoti, Jesus Manakolite, Himbadu, Garagoti, Haliko, Sanone, Himbadu, Garagoti. Afasakate dufe himbadu garagote harka ko merga gabe himbadu garagote nakase iddo kufe himbadu garagote garagote himbadu nanya tole bule Kan, gue